Akaputan. Nagaganda sa wakayo. Ila kasira ng lumpisa, Wangela Yohanes po kung nakulasya na po sa anak ti kabanda jirata. Amen. Ani sisinit kinanong jirata. Amen. 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 Gawa pa matikan ni sinit mo, wakayo ti kabang. Amen. Bayi ergay mo kanakante, wakayo ti kabang. Amen. 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 Ijoollee nagkakaala sodaatanii naamusa qabu. Sirriitti akkatti dubbatan beeku bakkeen turan wangeelli Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi tokko kun ani muka waynichaa isin immoo damee kooti. Anatti qabatanii jiraatan taana waan tokko iyyuu godhachuu dandeessa. Dameen utuu anatti jiru ija godhanne moo hin muramu. Dameen utuu anatti jiru ija godhanne moo hin goga. Dameen utuu anatti jiru ija godhanne moo abiddatti naqama qoraata. Kanaaf akkuma abbaa kootti qabamee jiraan isinis eeyotti qabamaa. Anatti qabamaa jira. Ana malee waan tokko iyyuu gochuu. Amen. Maqaan keenya qulqulluun akkas jedha raajiin Isaayaas boqonnaa 5 muka dhaabeetu mukichi seeraan guddatee akka inni ija godhatu barbaade namichi. Mukichi garuu dhaabameera bishaan kennameeraa fi waan hundumtuu ta'eeraa fi ija gadee godhate hin muramu. Waldaa keessatti inni Waaqayyotti qabamu taanaan hin muramu. Kanaaf Waaqayyotti qabama. Amen. Waaqayyotti qabamnee jiraannu taanaan barri kun bara gaabulii. Waaqayyotti qabamanii jiraachuun ulfina guddaa, eebba guddaa, simboo guddaatu nama argata. Gadhiisiidhaan warri Waaqayyotti qabamanii jiraatan akkatti deeman beeku, akkatti dubbatan beeku, akkatti jiraatan beeku. Mana kana keessa kan jirtan miidhaa keetti qabamanii Waaqayyotti qabamu. Amen. Amen. Taayitaa mootummaa sii kennetti qabamanii Waaqayyotti qabamu. Amen. Waaqayyo wajjin jiraatu, Waaqayyo wajjin guddachuu. Warri birrii qabdanis, warri humna qabdanis, warri birrii qabnes, warri humna qabnes Waaqayyotti qabamaa. Amen. Waaqayyotti qabamuun ulfina guddaadha. Amen. Barri kun bara sirbaa deeman miti. Baruma akka argan godhachaa deeman miti. Baruma akka argan akka gadhiisin jiraatan miti. Waa'ee mukaa iddoo baay'eetti ka'a. Wangeelli Maarqos boqonnaa 11 ka'e. Yesuus mukicha ilaalee jarraa dhagee baaree lammata mukichi deebi'ee baala si godhanne, hija si godhanne, damee si godhanne kan shedhe muki torban tokko gidduutti muki. Gaafa torbanii gaafa jira deebi'an akkamitti muki kun goge. Waldaa keessa teessee dhummi kee goge. Waaqayyoon torri qabamne dhuma isaanii bada, dhuma isaanii goga. Sakana inni majaajilli fakkeenya lallabii boqonnaa 7 lakkoofsa 8 jalqaba gaariirraa dhuma gaarii wayye. Amma waa'ee kwaariitti dhufanii dabalamuu miti. Waaqayyootti dabalama. Amen. Amen. Dhimma dhuba ta'uu miti. Dhimma Waaqayyoo wajjin jiraatu. Amen. Namoota baay'eetu wayyaa dhugummaa uffatee Waaqayyoo salphisa. Kanaaf dhummi keenya baduurraa Waaqayyootti qabamnee jiraatu. Amen. Maal godhu faarfachaa daadhii dudaraana. Maal godhu faarfachaa machoo furaana. Maal godhu faarfachaa gaa'ila taane keessa gataraana. Hiikaa qabu. Waaqayyootti qabamuuni maallaan jedha Waaqayyoo jechuudha. Yoo deemte maallaan jedha. Yoo teesse maallaan jedha. Digirii kee miti Waaqayyootti qabamtee jiraatu taana sagalee Waaqayyoo sodaata. Waan kan biraas hin sodaachisu. Waaqayyoo maal yommuu Waaqarraa warra isa beekan beeku. Warra isa beekne Waaqayyoo takkaan hin dhufu. Akkutaa macaafa qulqulluu keessa yeroo dubbisu Waaqayyoo warra jal'ina hojjetan ergamootayyuu fuuncaa itti dheetu lafa kana jalatti warra cubbuu hojjetan ergamootayyuu yaadaniitu nuyi nama foonidha. Ergamoota jechuun abiddaan qilleensarraa hojjetaman. Ergaan Phexros 2:2 Waaqayyoo warra ergamootayyuu itti qabamuun hidhanii isaan cubbuu tuqnaa maal godhan? Fuuncaa sibiilaa fuudhee morma isaaniitti kaa'ee lafa kana jalatti ammarraa lafa kana jala jiru hidhamanii. Waaqayyoo warra isatti qabamanii jiraanneef hidhiru. Barri kun immoo bara wayyaa keessa lixanii ba'anii galanii deebi'anii wayyaa baasanii rafanii kaa'anii mammoo lixanii olii gadi fiigan miti. Bara Waaqayyootti qabamanii jiraachuun namarraa eegamu. Amen. Nama guddaa sargineerraa salphateera. Nama cimaa lalleessa argineerraa kosii ta'eera. Waan tokko iyyuu namni gatii qabu.
Akkuma Daawit dubbate namni kumbursaan namni kun hafuurri keessaa baanaan raammoodha eeyyoo. Namni maaloo dhalee? Raammoodha. Hafuurri keessaa baanaan raammoodha. Namni waliin tungan akka jedhe Isaayaas immoo namni namni arginu kun namni akkas boojii baasus inni barnoota kooraa geessi inni maal geessi akka qilleensa shoob jettuuti. Akka margaa ganama yeroo aduun itti ba'u galgala coolii guuti. Nama ta'e lafarratti kan dhalate. Inni nuyi dookterii dha inni harka deemnuufis. Inni nuyi miidhaa kuma 500 nyaata inni harka tumnuufis. Amma deemsuu ijaarta akka margaa coolii. Waan akka margaa nurraa coolii kana koorsuuf ennee Yesus itti qabamuun dibi. Nurraa coolii ga waan ta'eef Yesus keessaa jira. Maddiin irra buskuutii fakkaatu kun hin dhoogas. Hin badana barra. Hafuurri kee baanaan seerota. Saanduqa olii gadi qabanii keessa nama kaa'u. Kottaa ergaa sinitti ma. Yesus qajeelota mana qopheesseera. Itti qabamaa jiraata. Yesus keessa qabamaa jiraata. Yesus itti maxxanaa jiraata. Amen. Waan tokko si dubbanne Yesus yeroo lafarratti lallabaa ture. Kana caalaa sinitti baay'isuu deematti itti meedha geetaa. Kana caalaa ammoo yoo sinitti mee baachuu dandeessan dhamma hongeelee waan suura jaalatti yoo baay'ee sinitti mee baachuu dandeessan ishee makana qabadhaa anatti qabamaa jira. Deewwatti jiraadha. Amen. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatanii gaa'elli isaanis bareeda. Yoo mana isaaniitii akaayii jirate qooftanii badatu. Akka nama qurxii nyaate. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan immoo yoo isaan yeroo hundumaa qurxii nyaatu ta'e seeroo rukutama. Dikirii isaanii seeroo. Waa hundi isaan godha hundinuu seeroo. Warri sirbaan deeman kun horii gadi isitti jiraatan kun waan isaan godhan kiristiyaanota wajjin olii galu. Warri Waaqayyoon sodaatan garuu yoo salbaajii uffatanis, yoo dhabanis, yoo kophee ciccitaa kaa'atanis Yesuusitti bareedanii malee. Yesuusitti jiraachuun biyya lafaa wajjin walitti maxxansina. Amen. Haleluuyaa Waaqayyoo yaadatu misee hundumatu uffata wayyaa. Gooftaan ulfaata. Haleluuyaa biddeenni nyaatee lafa gara jorbaadha. Biddeenni masaa. Amen. Biddeen karaa deemtuuf hin kennu Waaqayyo. Gooftaan ulfaata. Gooftaan eebbifamu. Mee harka keessan ol kaasaa. Ani isatti qabamee jiraadha. Hundumaa dhiisee jiru. Anatti qabamaa jiraadha. Dameen utuu anatti jiru ija godhadhe garuu maal ta'a? Kana jechuunis hin darbu tokko ta'e. Yeroo miidhaa birrii 2,500 haleluuyaa jedhana gaafa jira. Yeroo isheen dabalaa deetu miidhaa naa kaakee waldaa gaa lafa jira. Waaqayyoon isa rakkisa. Itti qabamee jiraatu namni Waaqayyo. Warra Waaqayyootti qabamanii jiraataniif Waaqayyo ulfina. Miidhaan jenne. Ani iddoo kan biraa jenne. Maasirsiin jenne. Diippiloomaa keenya jenne. Waaqayyootti qabamtee jiraata taanaan sii fi waan hundumaatu kaana. Eeyotti qabamte? Waaqayyootti qabamte. Amen. Mee Waaqayyootti qabamu maal jechuun qabxii lama sinitti mee xumura. Waaqayyootti qabamanii jiraachuu akkamitti qabamanii jira? Tokkoffaa irratti abboommi Waaqayyoo eeguma. Waaqayyootti qabamanii jiraachuu jechuun abboommi Waaqayyoo maal gochuun? Amen. Abboommi Waaqayyoo jechuun Inatiin abboommi miti. Gaafsi nittima Waaqayyootti qabamtee jiraata taanaan manni kee doon. Waaqayyootti qabamtee jiraata taanaan abbaa kee godhatee jiraata taanaan Waaqayyoo siif abbaa keessa dhugaadha taanaan meeshaan saagaa qabdiin eegoo jiru abidda kee duukaanitti. Abidda kee gaafa ni dhagee dhaabatu nama sadii kee buusanii afur argatanii ta'u fayyuudha. Waan ergaan sinitti ba'ee mana kee daawwaa itti yoo dhufe itti qabamtee jiraata taanaan si jira fidanii. Itti qabamtee jiraata taanaan yoo boolla leendaa keessi buusan si duukaadha. Haruma saasii kaasee itti qabamtee abbaan kootetti inni immoo dhala kooti ijoolleen koo kunedhee dhala isaa godhatee siilaan ati immoo abbaa kee godhatee laata taanaan dhugaa Waaqayyooti rangitti qabammatu bobayatu qophaa keetti Waaqayyo qabse. Inni ijoollee isaa bineensa irratti dhiisu. Gooftaan ulfaata. Gara qorii keessanii qabaate eeyotti qabamtee jiru taa'edha. Ateenyuu fakkaataa Yesuusin dhufaan daggatanii haleluuyaa! Hin dhufamuun dhufu. Abboommi Waaqayyoo
Maali bartoota isaa yoo na jaallatan maal goegaa? Dubbiinumaan yoo na jaallatan. Ameen. Bakka gooftaan ulfaatu. Abboonni Waaqayyoo eeganii jiraatu. Qixxuma jiranitti. Waaqayyo maallaan jedha jechuudha. Akeedha. Akkuma ani abboonni abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaatti qabamee jiraadhu, isinis abboonni koo hundumaa eegaa. Abboonni qabamaatti jiraadha. Jeela Yohaannis boqonnaa 15:10. Abboonni koo hundumaa eegaa. Abboonni eenyu? Inni lammaffaan wanti nuyi gochuu qabnu ilaa akkas jedha. Yesuus yommus gadhiisitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata isinirratti akka hin baanetti, guyyichi sun dingata akka isinirra hin baanetti maal godhaa? Of eeggadhaa. Ameen. Inni lammaffaarraa of eeggachuu. Ameen. Himmachaa'inii waliin jiraame. Gooftaan ulfaatu. Maali godhini? Haleluuyaa. Himmachaa'inaa isin akkamatti? Hafuura Waaqayyoo machaa'aa. Ameen. Suufii lama sadii wal duukaa geggeratee naanis namni machaa'aa. Mana kiraayii ammoo kaffaluu dhiisee ba'ee kan isaatti galee jaalatee naa machaa'aa. Yeroo sana kaaftee manaanis mataarra kee qabatti, abbaan manaas mataarra kee qaqqabdee dhuftee naa kadhattaa yeroo tajaajilaa hin qaqqabdaa. Amma maal qabu waan ta'eef? Mana qabu waan ta'eef qaqqabdaa. Siimicha taaree xinnoo ijoollee mataa ammoo yaafattee nuftaa mana keenya bilbilanii machaa'aniiru manatu macheessita. Kondomeenii kilaasii tokkotu macheessita. Machaa'aa masaantaa hafuura machii Waaqayyo nurraa haala. Biiroo muteeka tokko kee akkasuma ta'uu qaba. Nama machaa'u lubbuu nyaatu gadhiisii machaa'u of hin eeggatanii warra of hin eegganne ijoollee Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo of eeggatu. Qaaqee godhu. Ameen. Sina sinatti meera. Ijoollee hundi abbaa isaanii sodaatan akka arganii dabaluu dhuguma sinatti hima. Namni foolii abbaa isaatii beeku abbaa isaa wajjin kan olii galu wayyaa yoo barbaade eetu bitaa fi waan barbaade suutanii abbaan garmaam warri garmaaman warra alaati warra oldaajee kan isa warra alaati ati warra alaamu warra manaati waliin jedhama. Ameen. Warri mana kiyaamataa gadi qabatu naamusa qabu wanti yeroo abbaan dhufu abbaa kiyyaatu dhufeetti haati haalli teessisu. Bishaan harkaa baatanii dhaabbatu. Sirbaan deeman naamusa qabu. Warri kan Yesuusiin fakkaatu. Ameen. Gooftaan ulfaatu. Ameen. Ijoollee warri alaa akka abbaan isaanii sooroman hin barbaadatu. Sangaa gurgurri naa ergee kutaa sagal bara sangaa gurgursiisa. Amma kutaa sagal bara sangaa malee gurgursiisa. Gaafa kolleejjii dhaqee mammaanii gurgursiisa. Lafa buna buboofa gurgursiisa. Warri alaa sirrii warri alaa qe'ee kana balleessuu barbaadu. Warri mana kee agaruu qe'ee ta'u waan ta'eef warri isaan qoodanii. Ameen. Waaqayyo warra alaa sini godina warra mana kee warra mana kee warra ulfina qabu. Beela bajirtanii ameen. Haleluuyaa. Namoonni iyyuu ilma abbaa baduu manaan bahu intala abbaa baduu manaan bahu. Eessa ta'u isaan mana kee isaan badaa manaa gadi baane fal hin baradara. Waaqayyo hafuura gadhiisummaa nurraa Ameen. Barris kan darbuuf warra mana kee dafee darbu darbinaan immoo deebi'eetti darbu. Darbee fi seema tokkicha lafaa ka'u seema tokkicha lafaa kaanaan garuu seenaan isaanii guddaadha. Kanaaf hongeessi Lukaas boqonnaa 21 machiitti yaada gadhiisummaatti gad of dhiiftanii guyyaan Waaqayyoo sun akka kiyyoon meendoon yookaas immoo biyya lafaa kanarratti akka meendoon simbirroo qabu yookaas guyyichi diingata sinirra ba'ee akka sin hin miinetti eeggachaa Waaqayyootti qabamaa jiraata. Eeggachaa. Ameen. Eeggachaa. Yeroo nyaatan eeggachaa. Ameen. Gooftaan ulfaatu. Guyyaan irraa borii
Oli fakatu ida farfana abon turenu warwani yuti kaba mani jirinya rajala bila mungkin gofur finajira osiar kubo osmanjana wanumani dego taru agura gungumi dinafi daftar dimutimi Rosa Tennofa Eki Wakayani Fedaki Duwadi Nedoinadi Aklabasi Yamagavani Osiarugo Osmanjana Wanumari Zeko Taruaguna Hallelujah! Amen! Mera bajirtani Hallelujah! What God is in the Amen. Jesus is in the Raju Nurfina. Amen. What to my child Amen. 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 My child Aina Saboake. Since Sabu Dara Gatiri Gaddis. Amen. Get easy Amen. 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 Obola you get easy good. But this is a Galeva you get it. Amen. 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 My China Saboake. What would you know? But you are not working in my China. Get easy mountain. Jolie is a little bit dated than in Yachina, good for the government. Amen. Amen. Billy little put an effect in Jolie is an Yachina, Rofes in General Tibote. Amen. Jolie is a bit to Punya, Nadishema days in a Chesaraga. Jalino Chitawati. Amen. Amen. Get easy mountain. Harabaki is a new Lugama covered up with the Naraja. Harabi Christian like one kita di rumah dina. Amen. Amen. Memang kita ni aja deh. Jangan orang Harabi kan mereka noi farda gato itu. Amen. 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 Apa jam ali macam ni? Jirenya kya rumah? Ali boleh na? Isi berina. Hallelujah. Amen. Get isi berina. Amen. Macho sudah. Sebab bisa Yerowa kayu tu digatan amarat jika. Oh ya macam bicara gadis mancus tu tahu entah. English ada farwa kayu tu kalau manajer acuran ada tu umur. Wah kayu tu kalau manajer acu jeju, ero undu wah kayu kada ju. Connection ini nama wah kayu tu kan jadi sukarna. Amen. Nabi karena kamu ni agak guli. Nabi karena kamu ni nagai itu ofisa. Amen. Amen. Amor karena kamu ni roda panmaraf. Orang karena kamu gerul roda panfayaliga. Amen. Amma orang karena kamu nero nasilan na bapa na ramat tu fam labe sa ni kiwa abidate. Amen. Orang karena kamu negeru refuti abidit tidak ada kade mawate gana ron lalaba kana tumuru fenu I kamade. Orang karena kamu geru ero modal fani kamon. Amen. Karena jejur wakayo jinna motor itu dia tadi. Ferawa kayo itu. Orang karena kamu ferawa tadi Yesus kan. Amma me Walgeti mati usmo kona namu. Isu mata jajila jal kamu kene. Bagian tanci bae guya me kakala de Yesus. Eu tu sair. Wah kayu tu sair. Oje apa oje. Nu fakat apa fakat. Wanu duman apa ke sawan jiru. Wana paru rabar baru gur. Acinte bae guya pertama gur. Kadate. Amen. Amen. Gaapa karena sana di terufu, setan itu korulu. Apa deh? Gaapa deh? Karena apa betana? Gaapa setan itu korulu mata malupa. Amen. Karena apa betana? Amen. Amen. Nabi cakap orang itu ini farfata, cama mi cetara dan farfana orang itu deh. Ada cama mi cetara dan mi cetara. Riyon ni cama berhubungan di dalam satu masa tu. Tapi mau pergi Riyon lagi berapa? Kan mi cetara. Bela ni mau yang kibran tadi lah sih. Riyon ki abidam ki lensa rauro jena mana rayu haleluya wa arra kocho na balani wadi mola fatika der badal dela horo ade mor ya ki bring tai yes amen wa kayo je charra bagera amen wali kana na gawan masih tadi ka masara Yesus sing mas kana daga kan marwe ide moli ena nam bisa kelewa kayo male ide nuan mal ko chao leo Ciao. Amen. Amen. Amo mo futer manaraki sisa. Aji
Maal fuutee mana irra geesse ulfina biyya lafaa kana irra jiru guutummaa sii kennaati maal laa godhu? Endaan mana irra geesse irraa kan darbatee deemoonni isaa maal si godhu? Ennaan suutanii mana irraa gabu eetu akka malee waaqayyoo keenya eeggatanii deechaafame gaduu darbadhu kan jiru caafamee jiru yeroo xiqqoo fufetu garuu miilli kee akka dhagaatti hin buune si eegaa jedhama. Macaafa akka jallifteetti itti dhufte dubbifteetti irraa akka jallifte suutanii mana irraa gabu dhufee utuunne gaduu darbatee hatee itti kolfufette ishee akka malee maal eessa olee dhufeewu? Amen. Amen. Hiriyaa keessi jaali ati kone mantaa yeroo seetan isii jettu sitti koo cufameera. Hankee gaa'elli cufamaa hankee biddee cufamaa hankee manni cufamaa yeroo seetan jettu hiikoo hankoo yeroo isaatti banamaadha. Amen. Jechuu dandeessa kadhannaa baqataa. Amen. Dhuguma koo cufamaan dhuguma koo akkas waaqayyoon kadhatta taanaan ati sibiila. Amen. Dhagnuutti keessi. Amen. Waaqayyoon kadhatta jilbeeffannaa qabatee. Amen. Amen. Amma ini tu ya sih. Maka Yesus ini milkai itu. Ati kadang-kadang kamu tanah bayi ulfana. Kadang-kadang kita saja tanah. Jangan kita dulu ya sih. Dupan buat kita itu sih kita. Amen. Kadang-kadang bayi ulfana. Amen. Amen. Wali kadang-kadang kamu bayi sana itu masa ni. Elimnya kan ni rat kasar. Jolnya sang mana sah rat badan. Kadang-kadang ni. Kadang-kadang karkat. Wah boleh kita tahu karkat. Boleh kita tuan kita tahu karkat kita tanah nanti dulu. Amen. Amen. Ergaan isatti bu'ee hundumaa. Amen. Amen. Baranaan maal godhan? Keessumaa ganna kana kadhadha. Amen. Keessumaa irraa jalqabaa kadhadha. Amen. Dargaggoota naa kadhadha. Amen. 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 Akka ijoollee naa bakka kadhadha. Waaqayyo irraa kadhataniif balbala bana. Amen. Isa dhageenya akka jiraannu nu gargaara. Amen. Mee hundumtuu harka walii keessatti qabaate kadhannaan nama fayyaa nama godha ilaali. Nagaa nama godha ilaali. Ameen. Amma ni dargaggeessuutti dargaggeetti utti of ajjeesa jettee sammuu ishee amansiiftee waa'ee of ajjeesuu haasoftu kadhannaa qabdu. Kanaaf yeroo seeqanni itti jiru dhagaame. Ani of ajjeesa barana jechaa malee. Ani qonnaan darbine jechaa kadhannaa qaban. Afuura waaqayyoo jiru waliin galanii jiran taanaan afuura seexanaan namatti guutu. Afuurri seexanaa immoo yeroo hundumaa salphina dubbatu. Afuura nama salphisu sinirraa lafaan dhahe. Sadaqee jettee akka jiraannu gooftaan nu haa gargaaru. Mata duree keenya lamaan jira. Waaqayyootti qabame jira. Ameen. Ameen.